hojjettoota hordoftoota yaasiintu akkuma yaasiin wanta waan itti dadhabde gizee akkasitti siilaa fuudhanii gadhiisan. Gocha kanarraa gufumaa wal ta'an hundummaan ijoolleetu ijoollee jajjabduudha diraamaa garaagaraatti waan namni itti laffee eejitiin godhee yeroo isaa itti gubee kana yommuu gadhiistu si gammachiisa. Oromoo fi Oromoon maaliif gufuu walitti taati? Maaliif? Ashama harka fuudhee daawwattoota fi kabajamtoota yaasiintu guntu keessan salaamtaan tiyyatan onni irraa buqqate isin biraa geessu jecha akkamiin nagaa fayyaadha alhamdulillah warri biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan salaamtaan tiyyatan onni irraa buqqate isin biraa geessu. Ayyakaa koombeetanitti hordoftoota yaasiintu guntu keessan egaa asumaan dura warreen maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'a akkasumatti warreen subscribe naa godhin subscribe naa godha like naa godha isin jaa arraan tana egaa akkuma beekamutti ana qofaa miti kan viidiyoo kana dhufe YNRO fi WF jaalaatiin kan dhufne jira isaanis istiidiyoo keessatti isin eegaa jiranii egaa arraan tana yaasiintu warreen wanni arraan tana qabatee dhiyaate maali jettanii wanni hanga arraan maan tana gufuu kan nu ta'aa jiru gufuulee gufuu guddoo wanni gufuu nu ta'aa jiru maali jettan isiniif ibsu jira maali kana guddaa yookaan kan diraamaa babbareedduu haalaan kan dalaguu nu kute yeroo hedduu yuutuuroonni keenya kan beekamoodha jechuudha. Ijoolleen silaa kan diraamaa fi fiilmii kan dalaguudhaan kan beekamtu yeroo hunda waa'ee kanarraa nama dubbatte jechuudha. Keessaafuu warri isin keessaafuu yeroo nuti diraamaa dalagnee yookaan yuutuub irratti isin maxxansine warreen ijoollaa buufattanii peejiidhaa fi feesbuuka gubbaa kaayatan harka guddaarra nu kaa jettanii numaa keessaafuu warri nama hedduu jira jechuudha. Kan akkanumatti yeroo nuti diraamaa yuutuub irratti isin maxxansine afaan banee eegu jechuudha. Yeroo diraamaa maxxansine gabbuufate peejirra haata. Diraamaa adda addaa haala kamiin jedhee namni natti himame haala kamiin jedhee namni kanarraa mool miina. Hayi nuti bar waan takka yoo isin amma fakkeenyaaf waan takka yoo diraamaan tokko isinitti tole yoo si gammachiise share godhi rakkoon qabu share godhi liinkii wajjin maxxansi share godhi yoo si tolees mataa keetii qofa gabbuufadhu laal ammoo warreen artistoota keenya beekamaallee haala kanaan ciqqamaa jiran ammoo warreen hedduun keessaa kun jiran warreen waan namni itti laffee ediitii godhee mashaqqaatti ta'e gabbuufatanii gama yuutuub kiyyatti naa dhufanii yaasiin subscribe naa godhi maatii naa ta'e anammoo warreen maatii naa ta'an naan jedhan maatiin taaf rakkoon qabu gusuma seena godhaaf warra akkanaa jira warreen waan ofii hin ta'in viidiyoo namaa gabbuufatanii peejiidhaa feesbuuka irra kaayatanii maatiilee namaa ta'e jettan hedduu namaatti bu'anii argachuudha. Ati waan takka yoonii fi waa dalaguu barbaadde waan sammuu ta'e si gammachiifte waan sammuun ta'e hunnaaf ta'a saba kiyyaaniin barsiifadhaa saba kiyyaanii waan qabu inni dhaabbadhaa waan jette. Atummaan sammuu sana daleessiisi akkasiin haala saniin peejii kee feesbuuka kee gudduu saddeessa ammoo viidiyoo namaa gabbuufattee subscribe godhaa jechuun yoomillee guddattu dhugaan siimanii ammoo nuti maa gufuu walitti taana meejata keenya maa gufuu walitti taana yeroo hunda numaa waliin laba maa hundi keenya akka nuti hedduu kana waliin gorfanne jallaa keenya haa gorfannu ani viidiyoolee qullaallee kana ol bee haasawullee hin fadhu diraamaa dalagee isin maxxansu qofa ani kiyyaata kiyyatti diraamaa dalagee isin maxxansa laakiin maaliif gufuu walitti taana mee saba bira arkaa sabni bira nagaan diraamaa haa ta'u fiilmii haa ta'u dalagee maxxansitti dhiisa ammoo namni biraa isaan jalaa gabbuufatee peejii irra gaadu waan si jaabsa maa nuti maa kana waan akkanaa warra raawwanne maaliif maate hay aboo warreen subscribe ani ilaa akka mataa kiyyatti anammallee waan godhaa jiru chaanaala kan Oromoo kan ta'e waan arga biran kutu subscribe godhaaf like godhaaf commentiin barreessaa biran kutu anammallee waan godhaa jiru maaliif waan saba Oromoo kiyya waan artii Oromoo guddisuu barbaaduuf waan saba kiyya Oromoo guddisuu barbaaduuf waan kana godhu maaliif ati sammuu teetiin waan kee dalaydee saba kee guddisi sammuu teetiin fayyadami saba kee waan feete
barsiisi. Waan ati baratte irratti saba kee barsiisi rakkoon qabu. Hawaasni zaata si gammada. Ammoo waan nama gabbuufattee giseenii fi peejii keessa gubbaa kaayatte yookaan YouTube irra maxxanfatte yoomillee hin guddatu. Amma ijoolleen keenya hedduu nama warreen silaa diraamaalee beekaman ni beektan. Warreen silaa diraamaa beekaman if jibbanii diraamaa dhiisan. Ijoollee meeqatu sababa duraan kanii fi hamilee isaan qaban hamilee jabduu hamilee bareedduu qaban numaatu hamilee keessa gaddeebisu jiru. Nuti diraamaa dalaguudhaaf uummata keenya kaboorsu jennee waan kana dalaguu jirra malee waan biraatiif miti. Nuti dalagaa qabna. Ijoolleen meeqatu diraamaa dalaguutti dhiisee if jibbee jechuudha. Dalaguma fi dalagu jiran drama itu jechuudha. Maaliif akkana warreen viidiyoo nama agartan aboo viidiyoon kun kaabaluutti jalaa balleessi jennee haa wal gorsu malee viidiyoo nama akka ittiin fayyadamne amma gama istiidiyootti isin dabarsaa gama YNR fi WF jaalaa Firoomsaa fi Yaasiin Najjaa isin egaa jiranii gama shamaa harka funee kabajamtoota fi hordoftoota Yaasiintu arraan tanagaa Yaasiintu biratti argamee jira. Keessattuu warraan kana maal qaban jettanii dhuftan jechuu keessa hin oolu waan nuti qabannee dhufne waan addaati waan nama barsiisu yookaan kaan immoo fakkeenya namaaf ta'u yookaan kaan waa irraa hubatan jennee dhufne akkasii gaa salaamtaa obboleessa keenya ana jinaa jiruun salaamtaa isin gaafatu haasawatti illee reessu akkasii gaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota Yaasiintu baga nagaan dhuftan isin jenna akkasuma gama haasawaa duratti subscribe like share godhaa fi mucaa kana jajjabeessaa isin jenna gama Yaasiinitiin isin dabarsanis akkasii dhugaadha subscribe like share godhaa isa qofa osoo hin taane warreen waan ofii waan itti xaaranii yookaan waan itti dadhabanii YouTube irra gadhiisa yoo nufi agartan subscribe godhaa keessattuu namni linkii YouTube jala kaa'ee subscribe naa godhaa maatii naa ta'a maarree jaan silaa waan keessan daleedanii hojjettan osoo nama un gaafanne ifiifuu subscribe siif deema maali jennaan nuti takkaa nama gaafatee beeknu subscribe gisee wanti subscribe godhaa yennoo isin YouTube akka baratanii biyyoo waan biraatii beekee kadhaa osoo hin taane kalammata adeemaasii nuti subscribe godhaa yommuu jennu viidiyoo namaa jala dheenye subscribe godhaa hin jennu viidiyoo teenya keessatti yennaa jawaan kan jedhanii warree ammoo linkii nama jala keessanii nama dadhabsiisan tokkoffaa linkii yoo nuuf keessee YouTube ke ormi si gindeeratu kana akka gaarii barachuu qabdan lammaffaa namticha linkii jala keessan YouTube isaa dadhabsiisaa deemta kasadaffaa waan nama gaddistanii nashidaa namaafaa gaddistanii quraana namni irra laffee yookaan kana immoo nashidaa baasifaa gaddistanii maatii naataa jettanii rabshaa nama goodaa jirtanii saniifuu silaa waan keessan daleeddan nutu share isiniif goona nutu isiniif beeksisna community irratti share isiniif goona garuu waan nama gaddisaa subscribe nama gaafachuun aati maleedha kan lammaffaati warreen YouTube gubbatti YouTube irraa buuftanii peejii keessan irratti gadhiiftan flow keessan guddifachuudhaaf tokkoffaa seera peejii kanaa hin beekne na fakkaata peejiin yoo nufi maallaqa naa dalagaa yookaan kaan ammoo flowing guddifadhaa fuula duraa maallaqa illee naaf dalagaa kan jettee yaaddu YouTube viidiyoo mataa keetii kan of dandee yoo nufi gadhiiste malee viidiyoo namaa yoo nufi gadhiiste flow siifin guddatu waa takkaas siifin faayidaa siifin qabachuu flow akkaataatti si guddatu jira fakkeenyaaf liivii irra seentee lammaffaa viidiyoo mataa keetii kan mataa keetii kan ifiif hojjette orjinaala yoo nufi gadhiifte peejiinis akkuma Facebook haa ta'e jechuudha akkasitti siif guddata malee viidiyoo kiyya yookaan kaan ammoo viidiyoo isaa yookaan kaan viidiyoo ishii yoo fuutee gadhiiste peejiin keetii siifin guddatu namtichi sanis miidhaa irra fiddee ifiifis miidhaa irra fiddee jechuudha. Kalamada video kana nuti yommuu warru kaameraa qopheeffannee editing goonee waan meeqatti lafaanee yeroo keenyatti gubneeti video kana mallee YouTube irra gaddeemna. YouTube yookaan maallaqa ofirraa harkan osoo hin taane entertainment jechuudha yookaan isin bashannansiisuu waan isin komantiisuu komandii fi garaagaraa isiniif dalagannee rakkina isin keessa jirtan yookaan rakkina Oromoo keessa jirtu ibsuudha. Gama kanaan afaan keenya guddisuudha malee waan biraatiif itti nuti qarshii barbaadaaf YouTube kanarratti hin baane jechuudha yoo dhugaa nuyi hin feetan. Akkuma kanatti dalagaa qabna. Dalagaa qabna. Hojii qabna. Egaa hojiirraa baane garuu YouTube'ni nama keenya barsiisuudhaaf yookaan immoo isin bashannansiisuudhaaf isin bohaarsuudhaaf akkasuma nuti illee kan beektan isin biratti beekamtii argachuudhaaf yookaan immoo
ogummaa waa'ee kanaa cimsinee fuula duraaf akka waan babbareedaa hojjennu irratti xiyyeeffanneeti waan kun hojjechaa jirru. Kanaafuu YouTube ni yoo dalaguu barbaadde yookaan akkasuma page irratti yoo argachuu barbaadde waanuma dhuunfaa keetii waanuma bakka itti lafaati xiqqaatus daqiiqaa 3 yookaan 4 yookaan 5 hanga dandeessee post godhadhuuti namni siif daawwataa laayikii siif godhaa jechuudha. Waan namaa garuu ni beektan komantii jalatti namni waan isin ijoo wanni kun waan abaluuti namni Oromoon amma bartee jirti nama muraasaatu warra amma peejii bareedu warra amma feesbuuka bareedu zaamaa nama kaaya malee Oromoon harki irra guddaan barattee jirti maashaallah. Fiiduma isin buuftanii gadhiiftan jedhatti fiidoo muka yaasin orooti hungaan qaproomsaati jaanii komantii isin jechaa jiranii saniifuu safuudha jechuudha. Atummaanuu akkuma teeshinii kee hungaan ammoo ilaalcha kee sammuu kee keessatti waan namni itti laffee ejitiin godhee yeroo isaa itti gubee kana yommuu gadhiistu si gammachiisa. Yoo si taate yoo akkami bikka xiyyasan yookaan kan bikka isii yookaan kan bikka isaa buusiif ilaalimeeti waan takka waan itti dadhabde gisee akkasitti seelaa fuudhanii gadhiisan keessattuu warreen Direewud Amir Show ijoollee jajjabduudha diraamaa garaagaraa dalee warreen itillee fakkeenya godhanne isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf Sharmaakee kana fa'aa garuu diraamaa kana maaliif dhaamtanii giseen keessaan dubbisuuf maal naan jaanni beektaa? Diraamaa nuti itti lafaanee akkanatti ispoonsora tokko malee nuti akka gaarii daleena kana osoo nu biratti ulaalanii eega gadhiifne saata akka booda peejii irratti argina. Peejii irratti nama 200 nama 300 ilaala akkami nu bira ilaalamaa tanaatoo abdii nu mursiisee ichi booda akkasitti diraamaalee dalaguu nu dhorkee jaanii saniifuu aartistoota keenya kan lafarraa hoo akkasii saniifuu artistoota keenya kana yooniif akka inni dadhabsiistan aartii keessanii yookaan kan afaan keessanis keessanii guddatu jiru. Somaaleen miliyoona 20tu arraan tana waan sooshaal miidiyaa irratti waan ta'e barumsa waan kana dalagee yaaniiti wal jalaa qabanii fuudhanii odeessaa oolanii saniifuu nuti sooshaal miidiyaa kanarratti bidasii miti waan beekuu jechuudha. Yoo Facebook waan Facebook mau like akkatti kun nama gaafanna dhugaasii bananii. Waa hundaa'u YouTube irra argattan. Akkaataa itti YouTube itti hojjetan, akkaataa itti peejii itti guddifatan, YouTube kanarra yoo deemtan waan hedduu barattan. Waa hedduu jira wanni barattan. Facebook irraa wanni fi komantii fi waan arraba malee wanni takka jirtu. Kanaafuu Facebook jalaa badaa. Naasi caalaa Sina caalaa maarree ana kan sagalee nama jiru. Badaa mee Facebook kana jalaa guutaa ka Oromoon dhabama daa guutaa kanaa isin jeeti. Kara YouTube deebi'a. Kara YouTube banadhaa namu YouTube channel dhuunfaa keessanii namuu ni qabdan kaan masmara shariyaa ni qabdan hundi keessanuu banadhaa YouTube waan keessan irra dalagaa. Banadhaa gisee isin jennu banattaniitu akkanumatti waan namaa fa'aa gaddeessanii rabshaa nama kaayinaa koomatti jalatti maatii naa ta'e lidireeshin naa sii galee. Taphan godhina madannaa ganee isin jennu waan itti maaliin danda'a yookaan kan YouTube kana banachuu dura maaliin dalaguu danda'a jettee ifitti himuu qabdi. Fakkeenyaaf Yaasiin banatee biyyoonni fi abalus banate rakkoodha jechuudha. Garuu am dandeettii akkamiin qabaa jettee ifitti himuu qabdi. Fakkeenyaaf waa nama barsiisuu ni danda'a. Oduu odeessuu ni danda'a. Entertainment nama qofachiisuu ni danda'a. Nama bashannansiisuu. Sigalee koomedii ni danda'a. Haasawaa ni danda'a. Sigalee akkamittiin guddifadhaa YouTube kana sigalee yoon fi YouTube kana bantee tokko kana viidiyoo tiyya gadhiistee hongaa nama viidiyoo quality hin qabne fuutee irratti gadhiifte YouTube siifis hin oofu sigalee namni share siif hin godhu viidiyoo kana laalete sababni atiitu dura waan bareedaan kennee jechuudha sigalee keessattuu immoo bara 2020 keessa seerri YouTube akka gaarii jijjiirame jechuudha maaliif gaafa nuti viidiyoo eegaluusan quality illee hin qabnu gaafa nuti garuu ta'ee jechoota bareedaa fayyadamna gaafuma sanii sigalee waan ergaa namaaf qabu yoo quality qabanallee ergaa waan namaaf qabu fakkeenyaaf diraamaa kana yommuu dalagan reediyoodhaan warra dalagu jira akkasuma osoo mul'anne warra reediyoon dalagu jira garuu reediyoo san keessatti jechoota bareedaa sinaariyoo bareedaa haasofne jechuudha maali akka nama televizyiina keessa ilaalu jirutti reediyoo san dhageeffattee waa keessatti gartaa jechuudha saniifuu drama san waa dalaguu dura akkamiin namni waan san keessatti ifarkaa ittee beekuu qabda jechuudha. Akkasii kabajamtoota amantoota keenyaa wanni nuti isin dhaamu dhufne kanuma hanga nu daawwattaniif galatoomaan isin jaa hanga viidiyoo biraa wal agarrutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.